Asham, 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 asham. Ay, asham, ay. Kota mo. Waalaikum assalam. Yoya, 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 yoya. Jenne mo. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagana gaan dufta me nyu jirawo. Akami jirtan isin. Akami jirtan me. Oromo sabako dira dalani kafune jama wali galani dargaggo shamarran hawa mangudu baganu jiratan jiruno angudu hayame ha adabannami wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nuti farse bula miti khamma qaddar ifni oromo dadin way ni carraqana dafqan bula da jenne isinitti himne dafqan bula ilman jawar Muhammad ilman marro dirriba ilman tayye dandaya dafqan bultot wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh abu shir goda mer me shir goda walingaya wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jirre jirtu yoya akami jirta mezin wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh akami jirta me abo numa jirtani iddu tana girgirira jirtani girgiri gurba khadir se martu khanarra inni dubbanna hala yaro tajettu tana garte akka gaaritti wal yaadachiisuun barbaachisaadha keessattu amma haala hamaa deemaa jira haala hamaa kana keessatti garte welcome wa alaykum salam Hamza abba jalala nama Hamza kana faajira la dhiirti dhiira ta ajanda garte saba waliin fixu darbame ifirra deebisee ifirrabsiisisaa jiru sigala mucaa kana dhugatti viva jaan Hamza kana haga hada mana saatiin baatutti garte doofaan arrabsaa jira namni silaa dhalaa takkala jaartiin jaan oromoon oggiman maayitu jaartiin tanam sadihiitii jaan sigale mammaayisa garte garee maraatu tu mammaayisa beetii miti jaartiin tanam sadihiitii jaan sadeen wannan jaartiin tanam sadihiitii jetti oromoon onna dalagaa tanaatu isin jeeqa jeetiin as duuba kaaye isin irraa hin cufame jaartiin meeshaan dalagaa kuyyoo isinin mul'ate gaarii miti jeeti jaartiin tanam sadihiitii jetti oromoon haa ta'u waan ta'u jaartiin tanam sadihiitii jetti oromoon oggi mammaayitu sadeeni jennaan mormaa oliin tawarra isii dhaleetii jetti sigale mormaa oliin tawarra isii dhaleetii jetti dhiiga ta isaaniitii jetti garaa kanaan ammoo mudhii fi garaa idduudhaan ta gosa isii fuuteetii jetti sigale ta gosa isii fuuteetii maaliif jennaan ilma gosaatii garaa ba'attii jechuu ta gosa isii fuuteetii jan sigale mudhii gadii fi jilbaa fi mudhii idduun ammoo tajaarsaatii jan itti fayyadama so saniifu jaartii teenya silaa aashittii san kabajuutu nurra ture jechuu kanu arrabsee ka gurbaa Khadir martuu khomate wantiidha waan ta'eef garte obboleessuma jee komate Hamzaadha waan ta'eef silaa aashittii tuquun aashitti irratti xiyyeeffachuun hin barbaachisu jechuu sigale asumaan dumaashiin teenyallee dhiifama akka nu gootu amala keenya ni beeyti afaanuma keenya malee garaan keenya qulqullu
akkasuma jennee ibsuna sigale akkuma garaan keenya qulqulluutti afaan keenya illee qulqulluu ta'uu qaban gana akkasi jijjiiruu qabna sigale kabaja keessattuu dhalaa oromoota keenya biroo fuuneef kabajaa kennu dirqamaa jechu so Hamzaan kun gartee nama ajandaa naanarra deebu ana hatiqaaddo ana arrabsamu oromoon tiyaddanarraa bahurra jee nama ajandaa firra deebise anilleen dubbadheetiin ture namichi na arrabsee misaanis ani wayna anje jan ijoolleen uggita woltee na himtu anis wayna anje numa jan I don't know maal akkana anje mbeeku garuu yoo nu arrabsirra nu wayya oromoota keenya udaan gurraacha anje bagaje rakkoon hin jiru sigale awwaan fedhe ananjuu sigale waan fedhe udaan gurraacha mititi gurraattumina kiyyattiin boona sigale gurraacha garuu waan hin fakkaaddu laale sigale minaara masgiidaa fakkaata funyaan kiyyaa'u susaniifu akka isa kuubaan fakkaaddu sigale kuubaa fakkaata kuubaa ciisu gartee funyaan isaa kun hangan takka banamee taankii raashiyaa fakkaataa jechuudha akkasin fakkaaddu garuu gurraachallee ta'u akka ulee kana dhaabbataa jechuudha sosaniifu isaaf deebisoo zoon hin ta'in amma wanni nan isinii ibsuu barbaade ummanni keenya wanni beekuu qabdan waan kana gartee harargeen keessaa akka harkan qabne namni harargee waan kana keessaa akka harkan qabne bicha ummanni keenya nu beekuun gayaadha jechuudha dheengadda isinii dubbadheetiin ture viidiyoo dabrirratti sheekiitutti dhaqee sheetittiitutti dhaqee qeensiitutti dhaqee nama tokkoof kabajaan qabu jeetiin isinii dubbadhe jechuudha sigale nama tokkoof kabajaan qabu namichi sigale saniifu isin hundi gartan Ustaan Nazir Hamza dhaqee ni arrabsame ana dhaqee ni arrabsamne Hamza Haji dhaqee namni hundi arrabsameeti ka telefoonaan arrabsameef ammanumaatu jaartii u dabalatee jan sigale jaartii u dabalatee jan lama tahaniiti uggii inni rafeesiin akka rabbaatu sigale uggii inni riba khayaan amma rafeeti atira fijee walid dawwalaniiti lama tahanii gabbaanii jan tana hunda wanniin isin ibsuu barbaadeef jarri dalaga jira jechuudha itti gartee itti lafaaneeti waan kana gabbaafne akka jarri dalaga jiru kana booda artii oromoo maal oromoo khajaamun jiru jechuudha inni kana booda dubbataa bilziqinaati haajamtu jala deemta diddu firraa dhiifta sigale akkuma faarsee bulaa haaraya keenya harargee kaan walid dhoytanii kana booda abalu qabsaawa abalu miitirkishoo abalu miilliyyo wanni je'amun jirtu jechuudha partii isaa filate partii isaa deeggarachuu seene partii isaatii wajji dhaabbachuu seene jechuudha game is over kana kan lafaanee nuti ummata oromootiif mirkaneessine jechuudha alhamdulillah rabbil alamin sigale arrabsamnuus faarfamnuus ummata oromoo kanaan nu biroo ummata oromoo teenya beeksifnee jirra jechuudha kana booda abbaan qabsaa wajee jala deeme mirga isaati khashayxaanticha deeggaru jiru nama harargee buqqisu jiru nama harargee kana godhu jiru nama harargee maal godhu jiru harargee maqaa dhawatee namni jala deemu yoo jiraate sigale mirga mataa isaati jechuudha sankarraa filatu ummata oromooti ummanni oromoo teenya garuu nuti akka waan kana keessa harkan qabne benefinni nu ichitti ka sossoohu jiru akka gartee harargeellee waan kanarraa quban qabne sheeyni keenyallee gabbahee dura buutonni keenya imaamonni keenya gabbahanii dubbatanii arrabsamanii jechuudha keemii soofar ammoo horii gurguree biyyaa bahe yoo isa harka dha'e sun mirga isaaniiti jechuudha mirga namaa dura dhaabbachuun qabnu jechuudha hoggiin dhageeffadhu jaawar akka harargeen seenne goona jaawar yoomii harargeen seena jedhura jaawar baramma harargee bira kutee arsii bira kutee wallo bira kutee wallagga bira kutee Itoophiyaa guutuu qabsaa'u jira ilma biyyaati bar amma sigala
Jaawar jechuun amma bar ilma biyyaati. Ilma gandaa, ilma kutaa, ilma gosaa ozoon hin taane ilma biyyaati jechuudha. Ilma biyyaati jechuudha. Ilmi biyyaa ganda tokkoon akkan seenneen irraa dhoorkaa, maarreen irraa dhoorkaa. Arraa Harargeen maali jirti? Arraa Harargeen osoo namichuma kana namarraa kaasu gartee xiqqaa guddaa wajji hidhannee dhaabbannaa jechuudha. Xiqqaa guddaan anarraa eegali osoo namichuma kana namarraa kaasu garre. Namichuma gartee diinagdee keenya cabse, mooraalii teenya cabse, dhiira teenya warra beekumsa qabu aangorraa yaasee beera aangorra guure. Sigale. Joolleen Harargee tabaratti jima cabsu jirti. Jimaa cabsanii jiraa miti, jimaa karaatti cufeeti baara keessa qurxummii nyaadhamaa jirti. Kan mataarraa ciraa jiran kun Suuditti ilmaan Harargee kabarate ijoollee yuunivarsiitii irraa chaansii dhabdee biyyaa baate. Osoon akkana tahaa jirtu. Osoon Soomaleen gama agartee daangaa Oromiyaa saamaa saamsisaa jirtu. Sangubbarraan duguugaan sanyii beelaan osoon irra deemaa jiru Harargeen guutuun hidhaa seentee osoon beelawaa jirtu. Sigale. Harargee fiin dhaabbadhaa. Jaawariin akka Harargeen seenne godhaa. Afaan Oromoo haa akkami kun. Sigale. Jaawar Harargee seenee dhiisee jaawar xiinxalaa siyaasaa politikaalii nama guddaa biyyattiin Itoophiyaa qabdu jechuudha. Jaawar amma gosatti naajamu, kutaa tokkotti naajamu, biyyattitti haajamaa jechuudha. Akka durmaarree itti deeggaraa, mitirqishoo deeggaraa, milliyyoo deeggaraa geemii soofar. Kun tapha gartee mana barumsa bilziqinnaati. Guuri gurraa fudhu sirri na dhageeffadhu. Sigale. Jaawar deeggartee dhiistee. Tantaateetiif deeggarta. Arra buqqa'u jirta. Diinagdeen keessi saamamaa jira. Barnumaatu namichi haa dalagannuu facaa bar. Mee namni jimaan itti karaan itti cufame. Namni keellaan manatti itti dhaabbatu. Mee maal dalagata? Harargeen tu warshaa qabaatteen dalagattu. Sigale. Mee warshaa qabaannee keessa dalagannamu. Namoota tokko haa Rabbi nasiiba tolcheechi keessa waa harkate sun haa Rabbi barakaa keessa haa sun dhimma mataa kiyyaati miti. Sigale. So Harargeen tu mee maaluma harkattee dalagatti. Karaan itti cufame, jimaan isii gabaa dhabe, dardarri isii baratee hojii dhabe. Sigale. Namni isii wal fuudhaan jiru, manni tokkichaan ilmaan 12 keessa jiranii turre diigamaa jira. Diradawaan harkaa fuudhamte, Cinaassan harkaa fuudhamte, Baabbilee harkaa fuudhamte. Mee Harargeen tu maaluma harkatteeti. Sigale. Jaawar akkachin seenne goonaa jedhamti. Sigale. Mee naa himi mee naa hima mee isinummaan ilmaan Oromoo mee waan kutaan biroon harkatin. Aangoo mootummaa keessa jirra, diinagdee keessa jirra. Mee aangoo mootummaa tam keessa jirra. Mee diinagdee kam keessa jirra mee. Sigale. Aangoo mootummaa tana jalaa qabii hanga gubbaa Oromiyaa tana meela hanga federaala lakkaa'e. Sa'aadaa takkitti Oromiyaa keessa jirtu san malee. Mee ijoolleen Arsii awwaluu abdirraa, saadaatirraa, maalirraa, miitirqishoorraa biiroo Oromiyaa tana keessa caggootee wajjira Shimallis kanaan naannoytee dhaabbattu tun mirga sii falmachaa jirti. Mee Harargeen maal harkatteeti mirga sii falmachuu dhabdi. Yoo Jaawar aangoo qabateedhaan mirga keenyan falman. Yoo Marroon aangoo qabateedhaan mirga keenyan falman. Ganaa bilisoomne warruma tujjaarotumaaf harka dhoynaa jechuudha. Meetun siyaasaa akkami beekumsa akkami mee naa himaa. An xiqqoo na dhibdee sigale. Mee xiqqoo na dhibdee ani akka keessanitti hayyummallee hin qabu. Hanga kiyyanumaan beeka garuu hoggiin akka kiyyan yaadu taa'ee
waan harargeen harkattee har'a mootummaa kanarra gartee namni maqaa harargeetiin namni loluufi na dhibee. Lakki harargeen hayyoomtu, harargeen salphattu, harargeen buqqaatu, manni irratti haa diigamu, harargeen gartee qiyaamaan nama keessa hin jirre isitti haa baatu. Sirriidhaa wanni kun jettee yoo dhorku jiraatte dhugaadha akkasi. Eegale. Dhugaadha akkasi. Sirritti xeellaan mana dura dhaabbatu jira. Amma xiqqoo booda nama jaartii lama qabu jaartirraa qaraxa baasuu ta'an. Sigale. Ati yoom tanaa oota ganaa jaartii ati manaa qabdurraa qaraxa kafaluu teessa milishaan laal akkas kafalchiisuu ta'a. Awwaan kanarraa arran dubban. Sigale. Awwaan kanarraa arran dubban. Jaawar akka cinseen kun jaawar akka miitir kishoon seen adeero jaawar Itoophiyaaf qabsaa'u jira. Nu biro kutee. Sigale. Nuti ummata wal diigu, khagosaan wal diigu, khagosaan wal arrabsu, khamaarree walirrabbu, khagaree qabatu kana biro kutee jira khiyyaan. Wallaala keenyaatuma jala kana sigale. Amma gana karaa cufsiisuu ta'a qayroo khay miitirkishoo khay milliyoo khay siinjuu ta'a sigale. Adeeru namni siyaasaa taphachuu jira. Akkana boonanii Abiyyi zeeroo baasu jiran. Diinagdee harkaa kuffisanii. Sigale. Nageenyi dhabamee. Amma hoggee Abiyyi ganda keessa deemee Abiyyi hoggii muddamee gartee walgahii yaamee ganda keessa ce'a sigale. Kutaa Oromiyaa keessa jimmumatti maaliif deemaa oolu? Hitler guyyaa du'uu deemu, Hitler guyyaa khasaare gandasaa dhaqe. Sigale. Mootiin tokko du'uuf deemaa wanni beeytuun gandasa deema. Bakki iddoo dhaloota isaa nama na deeggaru niin qaba. Nama kana ta'uu niin qaba. Ji'ee gartee addunyaa harkisiisuuf akka yaadasatti hoggii khasaare bakka irraa dhalate deemaa jechuudha. Nama khasaare wajji maal goonaa khasaara nuti. Makiinaa deemtu oofnu. Isinis badhaadhina keessa piippii keessa jirtan ichi jabaadha. Haga dandeeysan harargeessanii dalagaa. Haga dandeeysan gibira harargeerra guurame kan harargeerraa kaasisiisa. Haga dandeeysan dargaggoota harargee khabaratee barumsaan gartee jimaa cabsu kana kun hiraata qurxummii ta'u kana sigale. Amma ijoolleen teenya dooktaroota injiinaroota warra political saayinsii meeqaatu boolee Mikaa'el tana taa'u jira. Kan ganditti laffa'ee tokkicha qabutti gurguree barsiise. Ijoollee ganda maatii teenya meeqa abbootii teenya meeqa. Manni irra diigame ilmaan 12 diidamii wajjin. Adareen mana irra diide, Soomaleen mana irra diide. Sigale? Qaadireef kaabineen mana irra diide. Re'eetti takkitti qaqqabatee hojjaadhaanuu nu gartee milishaan gurgursiisee gibira kafalchiisu jira. Gabrummaa tana caaltee jira. Tana falmaachi keessa tatta'a rakkoon hin jiru nu dhufaa isiniin hin jenne. Sigale? Nu dhufaa isiniin ichi ta'a falmaan no problem. Ka qabeenya harkatee isaa harkatu no problem. Rabbitti haa ida'uufi. Sigale? Garuu harargeen guutuun qabeenya nam tokkooti harka rukutuu hin dandeenyu. Kaafees harkachuu qaba. Ka baratees hojii harkachuu qaba. Ka daldaluus guddachuu qaba. Ka guddate haanu dura ol deemu kuunis jala ol deemu qaba. Sigale. Hay. Amma Ameerikaan tun teesseetuma Elon Musk qofaaf harkatumti. Sigale. Namni gartee wal dura guddataa jechuun yaa obboleessu mee xiqqoo dammaqa. Mee xiqqoo bal'isaa yaada. Warri jaawar wajji dalagu saa dalagu. Nama kee mooyyee takka nayitee gartee huduquu yaadin. Kachi deeme diinaa, kachi as deeme diinaa miitirkishoon noo. Bal'isi yaadi. Jaawar ilmaa harargeeti harargeen ati naquu dandeessu jirtu. Hay. Boo soddaan sodaa bar.
gurbaan kun intala teenyeef jalaa qaba xiqqolleen qaanfattanii hogii kana gannamu buuftanii nama arrabsitanii hay namni kami ganaa dhufee nurraa fuudha rabbi sodaadha bar namnummaan jabaan nurraa fuudhee hay duraa wahuma ganda keessaatu nu naanneessa taataa qumaa fi milishaa nu naanneessa amma bar namnummaan addunyaan beektu kan nurraa fuudhe gurbuma kanaami gurbuma kanaa jabeeffachuu qabna malee sigale soddumaa jabaa guddaa kana qabna hay maal hotaatansa soddumaa guddaa kana qabna sigale jabeeffachuu qabna malee maaltu isin iyyisiis yoo inni dhufee harargee kaayiriidha naa baaje isin yoo dandeessan firraa dhorku dandeessan ummanni oromoo arra shayxaanni dhufee yoo si wajjiin qabsaa wajjeen namicha kanarra qabsaa ummanni biyya keessa ati diasporaan quuftee jirta ummanni yaa obboleessoo xiqqollee taatan rabbi sodaadha xiqqollee taatan rabbi sodaadha namni xiqqollee taatu rabbi sodaadha guyyaan arraa guyyaa namni wal qooduu miti guyyaan arraa guyyaa tokkummaan sagaleedhaan ta'a bakka jirtu saba keetii sagalee taatu feetu badhaadhina keessa jiraadhu feetu kaafaa'oo feetu aabaa'oo feetu waboo keessa jiraadhu jiraadhu garuu uummatarra sagalee ta'uu nama diiguu abadan sittin dhiifnu jechuudha kolkolee walii qabatanii gartee nama diiguu namarra bobbaasu nama xiqqeessu hay hin dandayamu adeeroo kun hin dandayamu qabsoo gartee abbootii tokkummaa abbootiin keenya dhiigaan diigan gartee baalageedhaan hin diidan wanni arsiin dhabdee harargeen harkatte tana arra namni harargee abiyyi deeggaruu fi hiisi jirti ifiifuu namni ka harargee sirna kanaan gabroome ni jira namni ka harargee saba sirna kanaan salphate ni jira sakkareeyyaa fi gartee faarsee bulaan asirraa yooka wadalaa iyyaa oole kawajji iyyu dhimma isaati adeeroo namni tokko hubachuu qabda warri sakkareeyyaa wajji iyyu kun tiktoka kanarraa jireenya qabaa jechuudha kun miidiyaa kanaan jiraataa jechuudha kun feemasummaa barbaadaa jechuudha wahuma lamaan kana namni sabaaf jecha dhimmamee iyyu jiru jiru mee abiyyi maal harargee godhee jii gaafadhume mee maaliif ittiftaa jii gaafadhume sigale hay mee jaawar maal harargee godheeti sigale abiyyi maal harargee godhee mee ati abiyyi wajji dhaabbattee hoggii jaawar irra dhagaa as darbitu jaawar maal harargee godheeti abiyyi godhe qeeroo gatee miitirkishoo gate aboo qeeroo tam gatee qeeroon bar sirna firraa jijjiirte abiyyi ati arra faarsitu kana fiddee bar sirna jijjiirte jaawar bar kanaaf badhaafamuu qaba malee arrabsamuu hin qabu waan gartee atiin arra qabsaa wasiin jaan kun kara oofta wallaaltan sigale hay afaan itti godhee bar ganda gandatti namni hayyuu duree jaarratee waan godhuu fi waan dhiisu wallaale sigale bakka itti godhee bar namni kun badhaafamuu qaba malee arrabsamuu qaba badhaafamuu qaba malee arrabsamuu qaba dhagay jala mureetiin isinii hima an sakkareeyyaa fi faarsee bulaa fi jala mureetiin himaa jaawar baankii wayyaan illeen dhaabuu dadhabde diplomaasii wayyaan illeen dhaabuu dadhabde taankii wayyaan illeen dhaabuu dadhabde arraba keetiinin dhaaba hijiba gartee walin nayxuuniin dhaaba jettee abadan inuma yaadin arra tokkummaadhaan hayyoonni dheengadda afaan dubbatee walirra itti deemu jiru arra tokkummaan sossoo'u jira ummata kana kasossoosu hayyoota dursa wanni isin chaansiitti arkattanii isin ummata itti burjaajeessitan hayyoota burjaajee
sigale bo dhugaayoo walitti himne xaahaa abdirra qabsaawaadha Khadiir martu mee xaahaa abdirra gatii khafale bayaana soobarra gatii khafale arra hayyoonni sun maal jechaa jira namni keenya buqqee dhumaa jira jechaa jirani sigale hayyoonni beeytonni gartee dhaqee waa katabe sun kamaayikii qofaan iyyee beekame caalaa warra barate sun sigale arra maal jechaa jiran namni keenya maal keessa jira jechaa jiran sigale saniifuu obboleeyyan kiyya jaawar yoo Harargee isinittiin dhufa jee anuu isinirraa hin dhorka dubbiin jaawarii miti yaa Oromooti yadammaqe ansumattiin iyyataraa dura dubbiin Harargee yaadaniitii miti wanni gartee maraataa fi maraattuun hundi darsa qabatanii miidiyaa irra gabbaahaniif hayyoota wal ta'e kana dhukkubni Abiyyii guddaan nama wal ta'e nama lama wal ta'e arkuun barbaadu jaarsaa jaartiin yoo understand wal godhanii wajji deeman arkuun barbaadu Abiyyi waan tokkummaa jaan kana dhagahuun barbaadu tokkummaa uumamte kana isa gubeeti gartee faarsee bulaa fi sakkaree iyyaa guutuu sigale gadhiisu jira saniifu ummanni keenya dammaqa namni mirgasaati warri jaawarii biraan dhaabbadha jettee jaawarii loltuus Oromoo diigu jirta waa takka jaawarii godhutti hin jirtu addasanii caljiiti yaada madaalawaa tokko gartee qabsoo tana utubu gabbaasi so warri Khadiirii wajji dhaabbatee lolu qabsoo Oromootti bilziqinaa wajji as dhaabbatee paartii bilziqinaati wajji lolu jira malee Khadiir isaa wajji lolu jiran hin jirtu Khadiir miseensa paartii PPT that's it game is over dhume dubbiin kana laal jala murree walitti himu wajji deemta go ahead namni tokko si dhaabu mirga keeti maas nuti mirga keenya maas dura dhaabbachuudhaaf mirga keenya sigale nuti hanga dandeenyu qabsooyneeti as geenyu sii fixee baran yoo akka Hararge deebines bayana soba caalaan qabsooyneen sinje bayana soba qawwee hidhatee lubbuusa digrii isaa qabatee muka keessa deemaa lolu xaahaa abdirran qabsooyneen sin jechuu jira arra hayyoonni sun Profeesar Mahammad Hassan irran qabsooyneen sin jechuu jira arra hayyoonni sun maal godhaa jira osoo wanni kun waan Harargee qabsoontu waan Harargee miidhaa taate hayyoonni kun ni qabsaawa sigale dalagaa isaa ni dhiisanii jarri kun jara galii gatii jara mootummaa Ameerikaa kana barsiisu jiru jara profeesaroota Ameerikaa injiinaroota Ameerikaa kana barsiisu jiru sigale saniifu awwanniin isin injuu wanniin isin kadhadhu isin warri namoota deeggartan deeggara nuti mormaa jirru yaada Abiyyi ni morminaa haga dhumatti morminaa jechuudha yaada daangaa keenya sarbu yaada Oromummaa teenya xiqqeessu yaada gartee Oromummaa facaasu saba keenya tuffachiisu ni morminaa jechuudha hanga dhumatti isinis mirga keessan yaada seenaa naanolee seenaa qeenxeedha yaada seenaan calii calanqoo seenaa qeenxeedha jee barsiisu yoo kanaan deeggara jette mirga keeti
mirga keeti. Saniifuu obboleeyyan kiyya kun waa wal nu burjaajeessu takkallee waa wal nu burjaajeessu takkallee ni qabanatti hin fakkaattu akka yaada mataa kiyyatti. Sigale yaa Oromoo mormuu barbaadda go ahead mormi. Mi jawu lubaan keenya kun haa boosii ergee furud turusti jette moo ayyee Kaaba, assalamu alaikum. waalaikum salaam jenne gaa Nagaa adamina nama jirta? jiraannaan hin haasa'u jiraame kunu Baga jiraatte ulfaadhu galatoomi. ayyee Haasawuma keetti irratti anis waan adda agame takka dubbachuu barbaadda. Siyaasni yaada ideoloojiidha malee jibbansa dhuunfaa namni olirraa qabu hin jiru beekta. Abiyyis nuti wanni nama morminu waan uummataa ta'u inni nama jibbina waan uummataa ta'u waan uummataa hin taane abbaa fedhee dura dhaabbanna. Nuti abiyyiin deeggaru wanni namni adda baafatee beeku qabu. An akka dhuunfaattis akka wantaattis abiyyiin deeggaru siyaasaan abiyyi uummata baafti jee namni itti amanu yoo jiraate gowwaadha. Garuu nama dahoo godhatee immoo goonni keessan kafaarsaa nama arrabsu kunoo kanati atuu arrabsu jirtuuf komantii jalatti. Yes, sirna dhageeffadhu dura sirriitti yaada kiyya hubadhu. Nuti garuu wanni jechuu jirru qabsoo Oromoo keessatti ilmi namaa qabsoo Oromootiin waan kaleessa Oromoof godhe kabajamuu qaba jennee lafa keenya. Sani ala Khadiir Martuu waan godhu jiru qeeqamuu hin qabu. Qeeqamuu qaba sirriitti abbaan fedhe qeeqamuu qaba tuqamuu qaba dhukkee irraa kaafamuu qaba. Namni dhuunfaa dhukkee irraa kaafamuu qaba. Gaafii mucaa argeeti ijoollee baddannooti naaf yaati ganda tokko Xahaa Abdiiti moo Khadiir Martuu irra qabsaa. Sirri na dhageeffadhu gaasiif na haasa'u jira. Gaafii kana deebisisiin dhageeffadha. Xahaa Abdiiti moo Khadiir Martuu irra qabsaa. Khadiir Martuu Xahaa Abdii irra qabsaa siin jawutti hin jiru. Khadiir Martuu maa tuqamaa siin jawutti hin jiru. Abbaan fedhee tuqamuu qaba. Namni nama tuqamuu qaba. Garuu hanganumaan si gaafa eenyuutu irra qabsaawa. Dhageeffadhu. Jaal Xahaa Abdiitii fi Bayaana Soobaatii fi kun qabsaa'ota. Khadiir Martuu aartiidha. Aartii Oromooti sagaleen qabsaa'ee uummata dammaqsaa ture adda adda waliin laallatu. Garuu wanni nan siin jawu jiru dhageeffadhu. Khadiir Martuu daatee qaamni immoo namoota beekamoo akka yaadataa Junaydii namoota Oromoof ba'aa irraa buusu jiru xiqqeessu kamuu fudhataman qabu. Nuti kaa'achuu jiru nama nama biizinasaati siyaasaa keessaa maal godha eenyutti xiqqeesse naa himi. Eenyutu siyaasaa keessa hin jiru. Siyaasaa keessa hin jiru. Miidiyaa irratti baay'ee godhaa jenni. Warru dhagaye asirra siifin sirreessa warruma yaadataa Junaydii deeggarra juutu mucaa sana dhiibee as keessa naqee yaadataan Harargeeti Arsiiti kan nama hundaati. Nama hunda Amaaraatu irraa bita, Soomalee irraa bita, inni abbaa biizinasaati. Maaltu siyaasaa keessa fite? Dhageeffadhu sittiin himaa dhageeffadhu sirna dhageeffadhu. Nuti waa ejjennoo sittiin hima. Ejjennoo teenya sittiin himna nuti. Nuti kaa'achuu jirru mootummaan kun daangaa Oromoo qabeenya Oromoo saamuu jira. Yes, ilmaan Oromoo kabarate hojii dhorku jira. Yes, rakkina mootummaa kanaa sidhiisi laayivii abbaa fedhe hundarra deemnee dura dhaabbannee mormuu jiru. Garuu nuti nama akka dalage mataa isaa gad deebisanii dhukkee irraa kaasuuf mirga qaba. Namni Khadiir Martuu kallattiin kan inni qeeqaa jiru Jawaar Mahaammad nama siyaasaas akkaana nabiyyi arrabsutti arrabsuuf mirga guutuu qaba. Nama dhuunfaa abbaa barbaade arrabsuuf mirga guutuu qaba. Uummanni immoo kabajaa qaba. Ummata kallattiin ummata isaa tuqee ummata arrabsu hanga ammaatti viidiyoo isaatis takka nagarre gabbeellee ummata ni jaalladhee jira. Garuu nama kanaan wal qabsiisanii yaadataan nutti argee yaadataan waan kana godhe jedhanii ummata Oromoo keessatti madaan taane qabsiisanii namaan wal qabsiisanii namarra duulu tasuma nayyamnu. San bira kutee diinagdee baayikoot godhaa baankii raammisfaa tuquu qaama adda addaatiin wal qabsiisu eenyullee taatu itti nayyamu. Nuti kanas hin jechuu jiran malee qaama waan san godhee wajji silaa soite qaama waan amma ati jettu tana wajji godhe ayyaadataa akka kaabbutatti obboleessa kiyya namaan kabaju namaan jaaladhu wanniin irraa beeku tana san gubbarraa yaadataa nama siyaasatti hin beeku nama biizinasatti hin beeku. Amaara gurgurachuu dandaya, Tigree gurgurachuu dandaya, Oromoo gurgurachuu dandaya, abbaa fedhee wajji daldalachuu dandaya. An akkasitti naman akka isinitti amantan hin beekan. Waa'ee biizinasaatiin haasa'uu jiran maas. Sigalee laal. Yaadataan ammaasiisi yoo Amaarri rakkatees gargaaru, yoo Tigreen rakkatte gargaaru, Oromoon rakkattu, Arsiin rakkattu, Harargeen rakkattu, Wallaggi tasaati. Abbaa qabeenyaa jechuu akkasitti hin beekan. Akkasumaami wayin dogoggore. Akkasuma.
yaadata gaafiin sii qaba asirratti. Amma Khadiir Martuu Jaawar qeequ jiraa jette. Dhugaadha Jaawar sa'aa 24 gad deebisee har'a deemu. Yaadataa faarsaa Jaawar arrabsuu maaltu fide yaadatu maa as keessa maaltu ne. Mee bakka sanii uumaan beeku isi warri waa beeku kun naa deebisime. Okay, ulfaadhu siifin deebisa sirna dhageeffadhu. Yaadataa kanaqe Khadiir Martuu osoo hin taane namoota Khadiir Martuu arrabsuudhaaf akkami Khadiir Martuu miira keessina galchantu yaadataa as harkiseetti dabaluu jira malee yaadataan nama hojiiti. Qubaas hin qabu, Khadiiris hin ergatu, Khadiir waan itti amane mataa isaatiif dubbata. Garuu wanni nuti isiniin jechuu jirru qaama Khadiir Martuu arrabsuudhaaf abbaa Khadiir Anammaasii yaadataa nama biizinasatti hin beeku. Isiniin jechuu jirru hin Yaadaa keessan jiru yaadataan qaama Jawaar Mohammad kanaas nima gargaara, qabsaa'ota Oromootis ni gargaara, hunda isaanii gargaara. Gaafa turii Jawaar Mohammad deemus namni hoteelaaf gwaardii qabuufis isa, qabsaa'ota Oromoo hunda ka gargaaru isa. Wanni nuti jechuu jiru laala jiru. Ati ragaa qabaattu dubbachuu dandeessa. Hayyana dhageeffadhu ni ibsa bilisaanis ibsa. Jawaar Mohammad nama siyaasaati maaliif turii isaa gargaara inni yaadataan? Why? Yaadataan qabeenyi isaa qabeenya Oromoo hundaati badda nama filu. Qabeenyaan inni warra siyaasaati warra sanii jeesin filu. Oromoo hundaaf kenna inni. Yaadataan ni rakkate taanaan abbaa fedhe ni gargaara taanaan mormitootaas haa ta'u Oromoo taanaan maqaa Oromoodhaan Oromoo miti nama biraallee ni gargaara yaadataan. Garuu nuti ilaal dhageeffadhu haabkiyya wanni jala sarareessi. Ati pruufii ni qabda akka inni hoteela Jaawarii qabee wanta walgahii qabu ture. More information warra wajjin deemu nama wajjin gaafa sana Awurooppaa keessa wajjin deemu hundaatu qulqulleeffachuu dandeessa. Namni yaadataan akka ilmaan Oromoo isa dhiisi abbaa barbaade gargaaru namayyuu beeka dhageeffadhu. Jaawar bar nama siyaasaatiin siin jechuu jira. Isa gargaaruu nu dogoggoraan siin jechuu jira bar. Akkamitti ilmaan Oromoo hunda gargaara yaadataan wayii wanta miti. Dhageeffadhu amma yaada kiyyattiin si deebi'a. Yaada kiyyattiin si deebi'a dhageeffadhu. Nuti ana dabalatee isin gizeen ulaaltan akka waan namni bilisiginnaa fudhatee Khadiir Martuutii wajjin waanuma bilisiginnaa tan olii gatu of isiniif fakkaatti nuti waan mormu jirru qabna. Nutiin kun eenyu? Ana dubbachuu jirta bara kaabuta ana akka kaabtee inatti haasee akka kaabii dubbachuu. Atis asirraa duullee ati godhaa turte atis waan ati godhaa turte ni narka ati yeroo hunda wanni ati godhu jirtu akka waan nuti gowwumuma bilisiginnaa jala yaanee harargeen goonni keessanisa goota keessantu Khadiir Martuuti akkas nun jehu jirta. Nuti wanni isiniin jehu jirru namni Oromoof nuti wanni isiniin jehu jirru bilisiginnaan akka uummata Oromoo miitu ana dhiisi jaamaan fedheus ni beeka uummanni biyya keessa jirus ni beeka garuu qaama dahatee immoo Jawaar Mohammad akka waan nuti harargee caala namni gatii kafaleef hin jiru Jawaar Mohammad ilmaan Oromoo hundaaf beekatan namni Jawaar Mohammad jibbuus hin jiru garuu warra Jawaar Mohammad Jarmaniin Awurooppaa fi hanga Ameerikaatti bira dhaquun da gabbaasee suuraa yaadataa Junaydii gabbaasee baay'itkoot godhee baankii raambisuun da gabbaasee eegsirra kaa'ee arrabsu jira. Nuti duula sani dhaabbachuu qabanii ilmaan Oromoo irratti duuluun qabanii dhaabbachuu qabanii qabsoo teessan yoo barbaade Jawaar Mohammad nama siyaasaati abbaan barbaade arrabsuus abbaan barbaade xiqqeessuus. Gurbaa keenyaan gaafii sii qaba sirratti mee itti deebita yaada keetti deebita. Namni tokko yoo Jaawarii wajji footoo ka'e Jaawarii ergate. No, akkas jechuun yaa miti. Akkas jechuun yaa miti. Jawaarii ergatee jechuun yaa miti. Garuu ilaalcha namoota gurguddaa ni beeka guruppii keessattis anseenee akka isaa humna godhan namoota gurguddaa hedduu warra waan kana godhu jiru sirriitti ilaallee harkina nuti. Nuti duula san gonkumaa ta'uu hin qabu. Qabeenyi namni guddaan namni Oromoof qabsaa nama ba'aa Oromoorraa buuse tokko duuluun Oromoof hin qabsaa jecha nama Oromoorraa ba'aa buuse nama Oromoo gargaaru tokko duuluun mataan isaatu qabsoo sanuu danquu taate siigalee saniif nuti nama qabsoo Oromoo nama Oromoo gargaaru irraa dhaabbadha. Khadiir dandeessan miidiyaati dhukkee irraa haasaa. Walumaa mataa keessa abbaan fedhe irraa dhorkadhaa jennee dura dhaabbachaa turre siigalee malee nuti. Okay, Hamzaan Khadiir irraa dhukkee kaase maaliif Hamzaa Hajar duulta? Hamzaa Hajiiti. Yoo isin bira Khadiir qeequun mirga yoo ta'e Hamzaa Haji Khadiiruma irra duule an haadha mana isaa san kabajamtu Ashitti isii dubbattullee hin dhageenye isillee hin hafne arrabaan kun amma jaartiin Khadiiruu jaartii dabalatee dhufe jedhan. So inni jaartiin isaan nama arrabsu mirga qabanii.
No video jira bar deemu jirti miidiyaan fayyadamtaan magarta. Amma Hamza wanirra duulaniif Hamza wanirra wanta jaaniif anamma ogun sibira dhufe yoo ati waa balleessite sibira taa'ee bifa kabajaa qabun awoo kaab keenya akkana yoon siin jee awoo turistii dogoggortee bakka tana dhaabboo anaan jette haala wasaara numaan dhaabban. Ne gad dhufe kaab harkasi lullulee kaab bifa kabajaan qabneen kaab akkasii yoon jaatu na hojjinaa akka beekanin mana eegan jedhanii akkatti qeequu beekuutu akkasirra. Qeequuf mirga qabaatummaan hin jenne akkatti qeequu beekuutu harka lulluusanire. Akkatti qeequu bakoo qabaate akkatti namni namni anamma dhufee namni na dhukkee irraa kaasuu danda'a. Namni Oromoof waa godhe anamma Jowaar qeeqoon barbaade yookaan nama Oromoof qabsaa'e tokko qeeqoon barbaade suutaan haasa'uu qaba. Maaliif bifa kabajaasaa san gadi hin buufneen yookaan bifa nama Oromoo tokko nama Oromoof kaleessa atimma kaleessa waan takka Oromoof hogguu goote na biratti akka waan ati Oromoof goote san yaadachaatiin si qeeqa. Sigale waan Oromoo goote san yaadachaatiin. Amma fakkeenyaan wayiin Kadiir tuqe. Amma fakkeenyaan Kadiir niin tuqe. Kadiir to'an si Kadiir tuqe tuquu dandeessa ani ilaalin beeku. Wayi garte ati wayi garte akkati nama miidiyaa irra jirutti. Akka nama miidiyaa irra jirutti si Kadiir martuu jee live irra waraabee dhaabbadhu jiru guyyaa tokko dhageeffadheetiin jira. Kadiir martuu dhaabbadhu waan ati namaa olii miti ati maalee miti jisii jechuun dhagaatiin ture. Gaafiin dhiyeesseef malee an yoomiin tuqe gaafas. Arraban jecha biraatiin si wanti jechuun dhageenya. Duuba maaliif udaan gurraacha siin jee naan jaan inni hungarre maaliif naan jaan. Yoom siin jee kaabbutaayyee maqaa siyaame way maqaa siyaame hin dhageenyaan Kadiir maqaa kee siyaame hin dhageenyeera. Kaabbutaayyee siyaamee jira. Nayyaamne dhugaa keeti. Ana I don't know namumaa jee jaaniituma komantumaan harku. Jaanii dhiise adeero jaaniin ta kijibaati jaanii dhiise yoo kaabbuttaa siin jee itti gaafatama. Qoyi kaabe waan gurbaa kanaan galee yoo manarra duulan maal jettare? Ati dhageeffadhu ansirra duulu ani ragaa wajjin anamma laalu waan an duula kaan irran kaayyatin ni beeytatiis yoo fakkeenyumaafiin siin jechuu jira bar namuma keenya kana dammaysuuf jechuu. Namni bara ragaa malee namatti hin duulu. Kaab keenya namni ragaa malee akkanuma lafaa keessatti hin duulu. Ati amma yoo rakkina qabaate anamma fakkeenyaaf akkanuma lafaa keessa hin keeku. Mee jeneraal dubbadhu waan namaan galii tokko jira beektaa. Carraa kenniif mee isaaf inni isaa yaada kennetu. Waan namaan galii tokko jira wanni nuti jenne ilaa yaadataan dhugaadha. Rakkataa Oromoo baay'ee qarqaraa abbaa qabeenyaati abbaa qabeenyaa Oromoo haa jiraatu. Garuu wanni nu jennee nu komanne tokko jira. Innis maali? Kadiir gaafa kanaan dura osoo dhukkubsatiin osoo yaadataan bira dhaqin ganda namaas arrabsee hin arrabsine akkasuma Jawaar Mohammad irratti illee hin duulle gaafiin kenna kan nuti qabnu bakka kana. Kanaaf Kadiir martuu Jawaar Mohammad irratti duuluu hin danda'u mirga qabu. Mirga qaba Jawaariin duuluu mirgatti qaba garuu gosa namaa tuquun nama xiqqeessa. Gosa namaa tuquun kilkili bakka saniin siisirreessa laa. Kadiir irratti illee duuluu mirga qabna. Innillee Jawaar irratti duuluu mirga qaba. Akkuma nuti Abiyyi irratti duuluu mirga qabna. Akkana. Kanaaf bakki nuti komanne maal seeta? Fakkeenyaaf yaadataan yeroo baay'ee viidiyoo irraa dalagee ni jira. Hojiilee ni gaggaarii dalaguu qarqaarsa inni namaa godhuu baay'ee akka kiyyatti jajjabeessee namni kun jabaachuu qaba. Yaadataan kun nama biizinesaati moo nama siyaasaati? Nama biizinesaati. Kan itti beeku kan itti amanu. Maatu siyaasaa keessa isa galche. Namaatu yaamee galche. Laali bakka nuti gaafii itti qabnu maal seeta? Maaliif Kadiiriin bira dhaqee gaafa Kadiir inni bira dhaqeeti Kadiir gabbayee arsii qeequtti jira qeequmsa kana ni argaa. Ka dhukkuba isaa dhaqee yaalchise qarqaarsa godheefi maaliif dubbii inni oofaa jiru tun akka sirrii hin taane hin argaa. Kadiiriin dhaabadhuu maaliif jechuu dhabeedha komiin nuti biraa qabnu. Si galee? Amma gaafiin sii qaba sirriitti. Yoo Khadii amma Ustaad Naasir Hamzaa garte moo garre isaa gabbayee dubbatu. Argee jira. Namni nama aalimaa sana akkasitti qeesee korbeessa re'ee jeen nama kana yoo dhaga'uu baatillee ni beeyna.
hin dhagaya amshuur hin dhaga'u jedhee namanu maal jennaan waan miidiyaan Ragaa maal qabda qabu jechuuf akka inni dhaga'u. Yaadumaan jechuun jirra malee. akkas fakkeenyaaf yaadataan abbaan bizinesaati inni bizinesa ari'aa hin dhaga'u waan miidiyaa waan jedhamu kanaafi hin amanu maaliif beektaa yoo inni kan hin amanne ta'ellee namoonni inni wajji jiru wajji oolee bulu warroota miidiyaa fayyadamu ijoollee baay'ee beekna warra isa dhiyaatu warra miidiyaa irra oolee bulu ati isaa miti hatta warri peejii isaa harkaa qabuyyuu nama isa dhiyaatu waan deemaa jiru kana hin arga dhaabsisii jedhanii itti himuu ni danda'ani waan kana. Sigalee maali waan miidiyaa Ambar bakkiniin ani isaa wajjis wal quban qabu bakkiniin an xiqqoo sirreessuu barbaade nama sheekii eensi jala anu nama 10 oliin itti erga anummaan taa'u kun namoota san hunda jalaa dide yoo akkasi jalaa dide hooyii jechumaan gaafiin si deesse malee ta'is hariiroo isaan idduu jirtu annan galchuu ni sin beeku sigale. Anamma bakka kana indida jedhee namanu maaliif jennaan yaadataa jechuun nama isaa jalqaba irratti gaafa inni dhukkubsate rakkatee dhaqee qarqaaree nama isaaf birmate kana nama isaaf waa godhe kana yoo maraataa qullaa deeme ta'e malee ani agartee hindida jedhee namanu maaliif jennaan nama dursa dhaqqabee akka inni lubbuun jiraatu namni saba Oromoo isa guddisee artii isa godhee isa beeksisee biyyarraa isa baasee biyya tana fide dhagahuu dide yaadataa tokkichaa ni dhagaa jettee ni yaadda. Sirriitti dhagaa jedhee aman. Sirriitti dhagaa. Waan yaadataan dargaggeessa. Laal waan tokkoon jaa Haabkiyya Hadiir laal Jawaaris gandaan qabsoo inni laal Hadiiris ka Harargee qofaa miti jala sarareetiin isinitti hima. Jawaaris ganda tokkollee qabsoo Oromoo hundaaf qabsaa'e. Hadiiris gaafa fayyaa qabu Oromoo guutuuf qabsaa'e. Ilma Oromoo guutuuti malee ganda tokko Harargee bakka hin bu'u. Siigalee Jawaaris Arsii bakka hin bu'u. Gaafa Hadiir namni gaafa Jawaar namni tuqees ni jee honyanyatee fiigu. Arsii bakka nu bu'a jettee guyyaa dubbatte ni jira. Viidiyoo ragaa ni qabda. Jawaar bakka nu bu'a jette. Eenyu? Arsii. Duuli maaliif ree Hadiir fuudhanii Harargee galchanii Harargee guutuu maaliif tuqarree yoo akkas taate? Maybe jaalattoonni Hadiir Arsii jaalattoonni Jawaar Harargee fi Arsii nama Harargee tuqe hin garre nama Arsii nama Harargee tuqu hin garre. Wayyoon na jala dabreen beeku malee viidiyoo. Yoo Hadiir duulan malee namni tokko Harargeen tuqe namni tokko Harargeen tuqe yoo. Amma akkatti dhugaa wajji qabsoona dhageeffadha wal sobanii sobaan karaa sobaan deemanii wal Oromoon gabrummaa tokko wal jalatti harka diddibanii wal jaan hin jirtu. Oromoon dhugaa wajji qabsootii dhugaa feete. Yookaan sobaan ammoo bilisiginnaa miti nuti. Bilisiginnumaatu fakkee jira diddibee waan takka tottolchee uummata sossobee shawwaduu barbaada nuti akkasii miti. Nuti iftaaneeti waan itti amanne karaatti amanneen dhugaa jirtu dubbannee deemna bakka feenetti todan bilisiginnaas itti fannee ifa baanee dura dhaabbannee mormina. Garuu wanni nuti jechuu jirru dhageeffadha namni Oromoof qabsaa'e ganda bakka hin bu'u bakka fedhees haa ta'u Oromoof namni qabsaa'e ganda tokko bakka hin bu'u ganda Jawaaris Oromoo guutuu bakka bu'a Hadiir Martuutis Oromoo guutuuf qabsaa'e Oromoo guutuudhaaf tumame Oromoo guutuuf miidhame qooda qaba. Garuu har'a dogoggoree yogguu wanta jiru dogoggora saasaniin Hadiir Martuu qabanii fuudhanii dhukkeessanii himatanii arrabsanii. Amma turisti si afaanii gaafii takkaan sii qaba yoo deeggartoonni Jawaar kun Arsii keessa baay'atee lolli Arsii keessaan baay'ate ummata Arsiitu Jawaar deeggara jechuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf maaliifin siin jedhe. Deeggartoonni Jawaar Arsii qofa keessa hin jiru. Wanni hubachuu qabnu nuti hamoon mu jiru. Deeggartoota Jawaar warra Arsii qofa hin jiru barlaan adda baafadha. Deeggartoonni Jawaar Arsii qofa keessa hin jiru. Bakka hedduu jira. Harargee turre deeggaraawu. Jawaar Harargee turre jaalataawu. Ni soban malee. Nuti keessa jiru. Yaada aayidoloojii san namni qabu. Oromoon nama tokko yaadaan miidiyaadhaan nama gabrooseetiin aayidoloojii isaa gaqqabe yaada isaa ukkaamsee gandummaan nama dha'ee nama qabsa wanta jiru hajii yoo jiraate yaada kufaadhaa jiru jira nuti. Keessa jirru ilmi namaa namni tokko waan itti amane Jawaar gabbee yoon qeeqe nama siyaasaati. Abiyyi arrabsutti hin jira. Abiyyi Ahmadiis arrabsutti hin jira. Isaan nama siyaasaati. Nama siyaasaa qeeyne hayyoota immoo nama yookaan abbootii qabeenyaa warra dhuunfaan hojjetan nama siyaasaan taane akka Oromoo gargaaranitti gargaarree bira kutuu qabna malee siyaasaa fi kuffisfachaa nama siyaasaa akka siyaasaan bushooytu akka namni sun kufu. Nama kana yaadutti maaliin beektaa yogguu namni Jawaar qeeqe
fuudhanii yoo gandatti hin deeman Jawaar sanuu na keessaa tufaat deema na if keessaa hin baasaa deema akka walitti himnaame maaltu nama mul'ata asirratti deebii kenniif jeneraal mee ati nama arsiiti isin akka arsiitti deeggaru jirtanii gurbaa kana meenuu adda baasaaga nuti kuma Oromootti qabsaawaa Oromoo jenne jala yaa'u jirti. Jawaariin takkaa gandaaf galchinee hin beeknu. Gandaafillee wanni inni adda dalage takkallee hin jiru. Jawaari yoo dubbate akka Oromootti qabsaa'e ka Oromooti jennee amanna. Nuti ammallee Kadir Martuu waan Jawaariin qeeqeef namni isa dubbate hin jiru. Jawaariin waan itti fakkaate jedhee qeequu mirga qaba, arrabsuu mirga qaba. Sun akka fedha isaati. Garuu nuti Kadiriin irraa kafe komii qabnu maaliif nu tuqe maaliif gosa keenya tuqeedha malee waan biraa takka hin jennuun. Jawaar adhallee ka arsiitii miti. Borullee ka arsiitii miti. Inni ka uummata Oromoo. Arsii tuqe viidiyoo san hin dhageenye maal jedhe? Jechoota gariiba jedhee tuqee jira. Jechoota baay'eedha namuuf deebi'ee of arrabsuun fedhu. Siigalee kanaafuu jechoota akkanaa yoo inni fayyadamee ka ganda namaa tuqu ta'ee Kadir fakkeenyaaf waa'ee ijoollee walloo kaasee muka walii suuquu san kaasee kama walloon muka isinis suuqee jedhaa ture san hundi keessanuu garaadhaa qabdan amma deebinee ufin arrabsinu laa. Jechoonni akkanaa kun yemmuu malaaseetti waan jiruun ta'an malaaseetti ma dhageeffadhu. Wallaahi billaahi ani hindoo isa malaaseetti sitti ma dhageeffadhu. Siyaasni irra diban ta'u siyaasni diddiba Kadir Martuu bakki aantu alam ta'e ana adda dibaa dhageeffadhu carraan kee xiqqoo idi batta duubee galatoomi. Kadir Martuu aantu alam ta'e aantu alam kana ana kan beekutti artisti Oromooti innillee ijoollee tuulama keessaa achitti wanta ta'e ilma Oromootiif arti Oromooti jeetumaan beeka. Maaliif aantu alam ta'e qajaanii gab Grupi ijaran, grupi san keessa nu galchan. No. Ani namoota aandu alamitti ilaal. Ani ilma arsiiti. Nama aandu alamitti duule keessa nama tokko dhagaye. Ilaa Habibiki. Nama aandu alamitti duule keessa tokko ana. Haasee rakkoon qabu. Ilaa dhageeffata. Aandu alamii wanni aandu alamiif Kadiriin namni dubbate hin jiru. An fakkeenya dhalataa arsiiti. Argitee dhalootaan illee yoo ta'e namoota naannoo tokkooti aandu alamiin namoota aandu alamii duule keessaa tokko ana hojiin sun sirrii miti namni jedhee gabbayee morme ana. Inni an wallahi akka kiyyatti saniif wanni quba Kadiriin isumaa qeequllee dhageenye osoo qeeqellee anuu nama isa deeggaru keessaa tokko. Garuu kan nuti komanne holota nadhii gammadaa nuun jedheera gariibban nuun jedhee jira. Waa baay'ee waa'ee walloo ijoollee walloo muka isinii kette isiniin jedhe nuun jedhee jira kana caalaa arrabni hin jiru arrabni kana caalaa ga'ee hin jiru nuti Kadiriin kafamanne kan amma siifixa qoo jecha takka jedhee siifixa yoo fedhe ila Jawaarii Kadir Martuu fedhu qabee Jawaariin muka haa kaayu akka ijoollee wal kette san yoo barbaade nun galchu isaan lachuu ilmaan Oromooti nummoo ka nu galchu ka araaramallee nun hin qabneef yoo ganda keenya arrabse nu araarama hin qabnuuf ganda keenya akka lubbuu keenyaatti jaalanna waan ta'eef nus ammas deebine ganda nama nu keessaa bahee ganda namaatu nu bakka hin bu'u akka uummata arsiitti nu bakka hin bu'u nuti akka Oromootti beeyna akka Oromoon hireen Oromoo argate arganna waan Oromoon Itoophiyaa keessaa qabu qabna saniin ala waan biraa. Yoo barbaade Kadir gadi bahee Jawaariin muka haa kaayu nun galchu kanu galchu yoo inni ganda keenya tuqe qofa nu galcha ganda keenya arrabsee itti duule jarri lachuu ilmaan Oromooti ammallee namni nu keessaa gadi bahee ganda namaatu akka arsiitti gabbayee tuqoo jiraate waan ummanni Oromoo jedhee murtii ummanni Oromoo itti fudhatu keessaa itti fudhachuuf dursinee nama ganda keenya gabbayee ganda namaatu itti duulu nu ganda namaatti hin tuqu yoo ganda keenyatti duulan of hin dhiibnu akka Oromootti jiraanna Oromoo waliin jiraan. Hayyee fitatte okay galatoom qaab kiyya sitti dheeressu atis ni dubbata dhageeffadhu ani wanni laal waan dura dhaabbanne adda baafachuu qabna siyaasni laal nuti wanni jechuu jirru irra diddibaan feenu beekta haqa feena adi feena wanni jechuu jirru aandu alamiis fuudhanii ka'umsa dubbiitiin sitti hima gaafa Kadir Martuu gabbee yaada aandu alamirra kennu dura dhaabbatanii aandu alamtu kun qabu jedhanii garee ijaaran garee san keessa anillee akka nama tokkoon ni seene Kiyaarfaatu hundeesse Abdurashiifaa hundeesse garee san keessatti isaan keessa seenee ogguun anu wanta jedhu keessaa rimuuf na godhan arrabni isaanii taargeet galanii oofanii deemanii hanga hin dubbanne nuti hanga isaan Kadir irratti xiyyeeffatanii arrabsan hin dubbanne maaliif Kadir nama dhuunfaati
nuti ummata bakka hin bu'u Kadir ummata Harargeetis bakka hin bu'u Oromoo hunda bakka bu'a yookaan Oromoo hundaaf qabsaa malee gaafatan nuti hin dubban garuu deemanii hanga isaan yaadataan tuqinitti cal jennee afaan keenya qabannee usnee ilaalaa turre eega isaan baankii raammisii fi yaadataan dhufan ahaa dubbii tana duuba waatu jira jennee dammaynee irratti xiyyeeffannee nuti amma gabaabumatti gandummaan bu'aan qabna jechuun jirru Oromoon goonni Oromoo haa gandaaf qabsaa'e tokko hin jiru Kadir martuu dogoggora ni qaba ummata yoo arrabse ummanni siyaayota siyaasaa Abiyyi oli Jaawari oli Hadiiri oli ummanni kabajaa qaba ummanni Oromoo gosti namaatis hundi wal qixa gosti wal hin caanu garuu gosati yaa ammataadha jettee qaamni deemu abbaa barbaadees haa ta'u laal hubadhaa waan kana sirritti gosati yaa ammataadha gosti hudduun hin jirtu gosati yaa taan caala gosti taanii gadi hin jirtu ilmi namaa hundi wal qixa walabummaaf qabsoo hitaa wal qixaaf qabsoo hitaa mataa qaqqabdeeti haqa jiruun deemtee ummata Oromoo hunda wal qixa laaltee ija tanaaf tanaatiin laaltee qabsoo hita surin ta'uu taanaan gandummaa ta'e fudhattee Oromoo keessaa baatee ganda sanii galta malee gandi Oromoo ganda kana caalu tokko hin jiru Oromoon hundi wal qixa kanaaf nuti qaayachuu jirru Oromoon hundi wal qixa habiraa waa'ee dhimma Jowaar irratti Jawaar siyaasa isaa nin jaaladha akka nama tokkotti ittiin amana nin jaaladha mootummaa galata nu biraa qaballee ilmaan Oromoo birallee galata qaba gaafa sochii qeerroo qindeessee biyya keessatti illee nuuf jecha jedhame ilmi namaa tokko namni Jawaar afaan ittiin dubbadhee isa qeequllee hin qaban garuu waa hundaa ol namni siyaasa Jawaar rakishoomsee ilmaan imeejii gandummaa fuudhee irratti dibata adda addaa dibu jiru ijoollee maqaa isaanii qabattee deemtee waan hin taane keessa seentu ajandaa siyaasaan beene tanaatu fuudhee isa jiqqeessu jira nuti Jawaar arraas bakka guddaa qabnaaf ammas piippiin ammoo akka diina keenya kana waa takka bila waan inni jedhe keessa waa tokko adda baasaaf waan yaadataati baankii raamisirra waa takka waan siif ifa ta'uu qaba ilaa ijoolleen Arsii kagabbaatee yaadadatti duultee fi Kadiiriin nurraa qabuu hin danda'a Kadiiriin dhaqee namni qarqaare isaa gaafa duraa eega inni bira dhaqee yaala san kennee fi inni biraa deebi'ee as Oromoo Arsii tana gadi bahee duule maaliif nurraa qabuu didee jedhaniiti eega inni nurraa qabuu dide nullee wannaa isaan fayyadamnu baankii isaa akka uummanni kennan fayyadamne goona jedhanii duula sanbanan lafaa ol kaanii namni Oromoon ati baasirraa buuse atis Oromoo ati dhayitee maan qabne ati obboleessa kiyya sirriin jirtu jettee maan qabne Oromoo hunda baasirraa buuse yaadataan isaa hojii dalagaa yaadataan akka ilma Oromoo tokko gargaare malee waan dirqama abbaadha yaadataan isa hoggansummaa boo irraa fudhatu danda'a. Akkas maal seeta anaaf Kadiiriin dhaqee qabuudhaaf hariiroo walitti hin qabnu yookaan walitti hin dhufnu namni walitti dhufeenya qabuun eenyu yaadataa. Namni isa dhaqee mallaqa kennee fi halchise eenyu yaadataadha. Sigalee yaadataan bilbila isaa qaba ani bilbila isaan qabu Oromoon biraa bilbila isaan qaba. Isinillee quban qabu Oromoo asirraa hiittana quban qabu nama hojiitti bara deeroo yaadataa dhiisaame yaadataa siyaasaa keessaa isa cibaata waan biraa laal. Elaa maal seeta dhugaadha yaadataan hojii isaa malee qabaachuu dhabuu danda'a. Yoo inni waan asirra deemu kana quban qabne namootiin fuula peejii isaa harkaa qaban waan fuula sooshaal miidiyaa kana irratti deemaa jiru quba qabanii namoonni isa dhiyaatan quba qabanii waan deemaa jiru kana gadi bahii dhoorkii dhaabsitii jechuun inuma danda'an ture. Siigalee maaliif ushee akka inni warra eebbaan kun seene yaadaa kenna halo. Bakya sidagaya kaabi. Mee yaada kennadhu isin maalirra kaatanii baankii raamisirra duultan jaan sanirra wal mormu jiran. Thank you. Yaada kanallee gaggabaabsee kennadha. Saniin dura obboleessa keenya kana ragaa waan irraa naafuutu. Anaa fi Kiyaar Bashiir kanuuti gruppii ijaarree gaafa waa'ee artistii Andaalam Gosaa akka Kadir Martuu irratti nu bobbaafnu taasifne ragaa san naafidu. Tokko kana maal jennaani ragaa malee deemuun hin ta'u. Antakka gurbaa kana gruppii dhiisi walillee beeynu kaa'enu Kiyaar Bashiirillee wal quban qabnu dhugaa rabbi takka guyyaa tokko teksii takka walii katabnee beeynu rabbiin argaa eebbana beeyta Naayiroobii irraa waliin agartee nama waliin ture nama waliin amala wal beeku dhugaa rabbi ani Kiyaar Bashiir quban qabu garuu maqaa na balleessu gurbaan kuni Abdurashiidtu Kiyaar waliin gruppii nu ijaaree akka Kadir Martuu kana godhan jedhe suusanii sani ragaarra naafuuta gaafa ragaan argame ankuun waas Minisootaa waliin jirra ummata Oromoo duratti bahee salphadhee Oromootii dhiifamaa jedhaan jechuudha. Suusan
wanni an jechuu barbaadu tattee anu yaadnan kennachuu barbaadu. Duraan dursee osoo silaa Jaawar Mahammad as keessa galchuu baanne. Jaawar Mahammad ani gimbanyaadhaa jedhe. Ani gogaa naachaa qabaa jedhe. Arraba qabaa jedhe. Nama na arrabsu in arrabsinaa anuu arraba qabaa ofirraa deebisuu danda'a jedhe. Dhugaadha namni siyaasaaf gadi ba'e akka arrabsamuu ni beekna. Ani akka dhuunfaa kiyyatti Jaawar irraa nama deebisuuf fedhii illee hin qabu. Isa wanni deeggaruuf waan quuqama Oromootiif rakkoo Oromoo dubbatuuf deeggara. Isarraa immoo nama difeendi godhuu fi fedhii kiyyallee fuulduralleef. Kana Oromoon beekuu qaba. Lammaffaa kabajamoo yaadataa Junaydii nama jaalannu qabaataa Oromooti. Kana dura poostii adda addaa illee goone gaafa waan gaarii dalagu hojjechaa turre. Abdurrashiid ati baankii raamii yaadataa fuutee sirra gootee baay'ee dhaabbatu meeti haasa'u jiranii amala akka haasa'an baradhoti nama dhageeffadhu yaada yoo xumure irra kennatta. Dura nama dhageeffadhu. La duuba yaadataa Junaydii waan gaarii godhe jechaa turre. Galatoonfachaa turre dhugaa namni abbaan qabaatan abbaa qabeenyaa tokko siyaasarraa walaba siyaasa seenuun qabu ture. Nuti wanni nuti dhiibbaa irra gooneef Kadiir Martuu akkuma beekamu maqaa nama tuqee nama arrabsu. Amma si kaabutaa si arrabsaa ture namni dheengadda Harargeen sooressa hin qabu jedhee laayifii dubbachaa ture akka Harargeetti waa tuttuqaa ture si. Kanarraa kaasee jechoota tiyyatti sanillee fayyadamee udaan gurraacha jedhee si arrabsi maqaa nama tuqu. Alkallattiidhaan nama dhaha malee Kadiir Martuu kallattiin nama dhaha. Muhammad Yusuf indalagu wanni qe'e. Wanti nuti irratti qeeqa kaafne maalidha? Uummata Oromoo kutaa hunda tuqee sababa Jaawar jechuu kutaa hunda kutaa 10 tuqee kutaa sikkoo mandoo Arsii kana Baalee Farsiillee keessaa hambisee kutaa 9 qofa tuqee maqaa isin agartee warra nu maleeti. Warra agartee hoggansi nu keessa ta'uu qaba jedhee wanta jedhu isin akkana jedhee uummata Arsii kana akkuma waliigala alkallattiidhaan arrabsi jechuudha. Itti aansuudhaani hoolaa nadhii gammadaa jedhee hoolaa nadhii gammadaa nutti kennetu agartee nadhibaa jira jedheeti nadhii gammadaa bifa saniin uummata sikkoo mandoo ibse jechuudha. Shamarran Arsii bakka argamte taaguu deemtu jechuusaa ni yaadattanii. Lammaffaa immoo ilmaan gariibaa jechuudhaan gariibbadha jechuudhaan afaaniin buusu haala kanaan alkallattiin nu arrabsaa ture. Wanti nuti agartee duulatti moggaa itti kaafnee fi Oromoon tokko wanti yoo arrabse Jaawar arrabsuu mirga qaba. Hawaasa bal'aa sikkoo mandoo kana arrabsuu. Ajab shaamil indalagu wanni keene turte. Duulli jalaa buuna nama afur malee naqu eebbaaki. Jalaa buuna. Feesbuukiin beeytan isin gaastii nama afur callaa. Okay, sorry. Kanaafi akka yaada baatan jeetiin arragati isinii dhiisee bartanaafi. Baga yaada kana nu bante hedduu takka ulfaadhu. Namatti wal kabaju. Duuba kanaaf duulatti banne malee sababa Jaawariin Oromoon martinuu Jaawar keessaa baasa. Jaawar Arsii bakka hin bu'u kutaa Oromoo tokkollee bakka hin bu'u uummata Itoophiyaa amma akkuma reeftuu Itoophiyaaf qabsaa'aa jira malee Oromoo qofaaf agartee qabsaa'aa jiru uummata sikkoo mandootiif qabsaa'aa jiru. So kanaafi ani akka dhuunfaa kiyyatti baankii raamisiif yaadataa Junaydii wannan qeequu fi akka dhiibbaan kun irratti deemee inni kun mucaa kana nurraa qabuu danda'uuf. Maaliif yaadataa Junaydii malee nama tokko hin dhaga'u Kadiir Martuu. Wallahi nama tokko hin dhaga'u. Yaadataa Junaydii ni dhaga'a. Olomaa'ota keenya hin dhaga'u. Maanguddoota keenya hin dhaga'u. Atuu mataan keenya nama meeqatti ergite nama meeqa olomaa'ota meeqa kadhate nama takka hin dhaga'u. Deebiin deebisu. Garuu yaadataa Junaydii sababa Oromoon gandaa wal fixu kanaaf sababa inni summii gandaa facaasu asoosilaatti nu dubbate nurraa dhaabuu danda'a. Isinii galee. Kanaaf yaada juufi malee. Exactly. Yaadi jedhuufi. Muhammad Yusuf kana galchi bu'ee jira. Isa qeequu qabnaa kan jedhu. Muhammad Yusuf galchi an bu'ee jira. Muhammad Yusuf galchi bu'ee jira. Jala akkasuma jenera. Haaba deebiin deebisaaf na himatee jira bara. Kanaaf itti fufi ragaarra na fuudhanaa kiyaaru Bashiir waliin nama Kadiir Martuu ragaa kiyarra na fuudhu. Dhageeffadhu naasii deebisa. Waan kijiba namarran keenya nuti dhageeffadhu. Ati yaadataa Junaydiitii fi baankii raamis baayikoot hin jenne itti asirra miidiyaa irratti yoo ati onneette ammaan ol iskiriinshiit ol baasee si agarsiisa. Eeksi irra dheessee maxxansee nama ijaaree Kadiir Martuurran nama ijaaree fidisii deebiidhaa wara gaafiidha natti himu. Waan paablikii poosti godhe bar paablikii jirti istiil irra jirti bar kam taate. Eeyyee maxxansiteemi.
Kana kana Okay, gaafata. maxxansitee Paablikii jirta deeroo kun bara waan dhukaanatii miti. Kam taate? Ani eeyyee kan si gaafadhe ragaa lammaffaa naafiti siin jechaa jira bara. gare Kiyaar Bashir lammaffaa waliin garee ani ijaare. Bakka ani itti ijaare eessa takka ijaare screenshot godhi amma post godhi right now. Amma bara Amma akkitti namni hojii wanta deemu turusti ragaa ni qabdaati. dhageeffadhu qaab kiyya sittiin hima. Ah, Abdurrashid Asbaaniiti isa takka kiyaara lama yeroo jalqabaatiif namni yaadataa Junaydii maxxansee paablikii irratti baayikoot godhaa jee maxxanse isaa fi kiyaar dhageeffadhu jalqaba irra isaa Maamman Yuusufii fi isaan lameen isaan sadeen. Jarri kun jarra anamma isaan kana beeka anammeenyan qabuuf yeroo hundaati ani siyaasaa fi nama addatti ilaalan siyaasaan yaada ideoloojiidha nama yaadaan mormiteeti yaadaan injifattee yaadaan bira kutta digalee jarri kun yaadataa bira gaafa gahan jarri kun waan dhokattu duubaan qaban edaanuu isaan amma Jawar Kadir martuu Jawar yogguu qeeqo arraba Jawar akka dhuunfaatti Turusti please ragaa natti oluu wanni baatellee paablikii agartee kun dhageeffadhu yoo natti oluu baatellee ani hin deeggaru garuu nama dhuunfaatiif uummanni adda. Turusti ilaal. Kadir martuu viidiyoo isaa hanga ammaatti jirurraan Jawar Mahammad hoolaana dhiigammadaa na kennate Jawar Mahammad baajeeti dubbate malee ummanni sikkoo mandoo ummata olaana dhiigammadaa Turusti gaafii kaabultaas gaafate barri hin deebisne barate laali. Ani ragaa agartee nama ijaaree kan isintu garee ijaaree duula eegale adeero isintu garee ijaaree duula ati eegale. mee tana wanta godha amma walafaan deddeebisu jirtan malee deebis sirnaan deebisutti hin jirtan. Mee ati Mahammad maal jetta Maamman Yuusuf? Yaada kana Yaadan hin fixadheetiin wanna jaaslaa hayyee kan itti mee dubbatu itti deebita. hayyee rakkoon qabu galatama. Awoo jaran akkam jirtan nagaya? Fayyaadha. Itti waan itti jirru tanatti. Laali jara keenya takkaffaa tuuristitti wanni ni himu barbaadu akka naagaletti akka wallaalummaa kiyyatti qabsoon beera burraaqa jedhan. Tadiiraa qoma cabsaa. Yoonin PP ganda kiyyaa hin tuqinaa. Laal waan deemu jiru. PP ganda kiyyaa nama shiftaa deeggaru, nama hattuu deeggaru, nama ummata nama fixu deeggaru hin tuqinaadhaa kalee namaa qabsaawee jira nugusa nuuf haa ta'u. Osoo inni jiru namni kun siidaa dhaabbachuu qaba waan jedhuun arga. Amma qabsaa'ota hedduu turistiitu yaada akkasii qaba. Bar siyaasa bar asuma siyaasa waan garaa kiyyaa jiru kuma beekan siyaasa arruma nu barsiiftanii bar rakkoon ta'e kan baratan bar jaal turisti koy laal nama dhibbaa ol ka yaadataa Junaydii duursuutu Harargee qofa keessaas jira yoo tujjaaraas ta'a. Yaadataa Junaydii yoo PP ta'e irra duulamuu qaba maal? Yoo nama miidhaa yoo paartii siyaasaa ta'e irra duulamuu qaba ani siin deeggara. Yommuu abbaa biizinasaa ta'e siyaasaa keessa galuu hin qabu. Fayyaa ta'e. Yaadataan Junaydii siyaasaa keessa hin galuu yookaan hojii faarsee bulaa siyaasaa baranaa kana keessa hin galuu. Namni jee annatti hin fakkaatu. Akka kiyyatti ammoo bareechee tolchee abbaan faawundeeshina faarsee bulaatu yaadataa ta'uu ragaa guutuun harkaa qaba. Rabbi kan siin gaafatu yaadataa waan kana godhuu ragaa qabda. Mee as kenna amma miidiyaa irra jiraanis akka nama nutti uummanni Oromoo kunis akka amanutti as kenna. Oobsimee turusti ati haa dubbatu isaan lameetu dubbatu jiraami. Atuu ragaa reefuu kiyyaa yoo ragaan qabaa jee beeke namni ragaa eega qabaate gaatti mormuu hin dandeenyu beeke turisti. Ayyaa isaa kennu anis ni nama achi booda Isee itti duultu nama kana haga itti duultu jira. Haga gartee waan kana dhaabsiftu jira. Amma Kadir martuu yaadataa Junaydii dhaabuu hin danda'u. Mee kaabuttaa bakka Kadir martuudhaa irraa kee kana haa isinii himu. Kadir martuudhaa ni dhukkube. Bilbila Halo. Kaab
Network Eh, ya isa mo. kab. Bilbilatti Damina goe. laal akkuma Bilbila an titti nama biraa wanni miti akkuma ta'e jennooti sirri na wattu qofaan barbaada dhageeffadhu qaabni sirri na dhagoo jirtaame. Uffadhu hanga inni dhufu. Ayyee laala na jennooti yakka hubattuun barbaada biroo kiyya dhageeffadhu nuti ana dabalatee an wanni sin jiru jiru ani Jawar Mahammadis nama siyaasaati. Hadir martuu yoo isa qeeqe ani ummanni Oromoo nama kana hundaa oli. Jawaris oli, Hadiris oli, abbaa fedhe oli. Yaadataan ammoo nama biizinesaati, nama siyaasaa keessa harkan qabu, nama dalagaati, rakkataa Oromoo gargaara. Hadir ka Oromoon hundi gargaaru diddee mataa isaa nu wallaan an galata jeeti naman. An nama Oromoof galata godhe jeeti naman. Qabeenyi isaa Oromoo fayyada miskiina gargaaru jira jeeti naman. Duula qindaa'ee yaadataa irra godhamu kamuu wanni dura dhaabbadhee mormuuf ilmaan Oromoo gargaaruun qabsoo Oromoo keessaa tokko jeeti naman. Nama Oromoo rakkate tokko gargaaruun qabsoo Oromoo keessaa tokko jeeti naman. Mana barumsaa ijaaruun Oromoo gargaaruun ani inni kun galata nama galataati. Yoo mootummaa taateewu Jawar Mahammad yoo mootummaa ta'e mana barumsaa ijaara. Yoo mootummaa ta'e rakkata gargaara. Ilmaan Oromoo gargaara. Kun ana biratti galata qaba. Kanaafin dhaabbadhaaf malee yaadataa wajji waliin beeku naaf yaadataa waliin beenu. Daaseet. Kalamadaa duula gandummaadhaan ammoo namoota qabsoo Oromoo gargaaraniif namoota nama gargaaran irra godhamu kamuu arraas borus ilmaan Oromoo gosti hundi anaaf wal qixa. Akkuma si komandoo jaaladhutti Harargees jaaladha, Wallaggaas jaaladha, ilmaan Oromoo kamuu jaaladha. Ilmaan Oromoo kun kaanii gadi miti kaanii olii miti. Ilmaan Oromoo hojjeta akkaan ilaala. Namni lafaa ka'ee nama tokkotti hirkatee sababa nama tokkooti nama tokko arrabsu anaaf ija diinaatti ilaala. Kanaafin dura dhaabbadhee nama hunda tuqa malee waan biraa takka illee hin qabu. Mee turusti obboleessi wal kabajnaa ati amma Kadir martuu uummata si komandoo narrabsine jettee fudhatta? Wallahi billahi an isa Jawar Mahammad olaana Jawar Mahammad olaana dhiiga madaana kennate baa jawu qofaan dhagee malee si komandoo narrabsine jettee amantaa turusti eegme ina arrabsine inni agartee nama siyaasaa arrabsee badii takkallee hin qabu warra jedhee amanu keessa jirtaati. Anno Kadir martuu badiin qabu jechuu kiyyaami laala Abdurrahman addana baafadhu Kadir martuu badiin qabu jechuu kiyyaami nama arrabsuun mataan isaatu badiidha angaruu kan isin jiru jiru Kadir martuu takkaa gorfatanii qabatanii Jawar Mahammad olaana dhiiga madaana kenne Jawar Mahammad olaana dhiiga madaana kenne dheedii jennaan dheedii didee baa jaajoo isaa jiru dhagee gurra kiyyaa boruduuf hin ta'a. Garuu ummanni xiqqoo mandoo as bee viidiyoo waraabee angoota xiqqoo mandoo tuquttiin jiru girrisaan jibbu jira girrisaan atu turistii kiyyalaan amma kaabuta akkan itti arrabse ummati Oromoo ka jala jiru maraa viidiyoo illee hin jira hin argan alkallattiidhaan dubbisuun akka kaabutaa ilaalchiftu ni beekan. Akkamitti beekan ganni kolleetti arrabse nama keessatti jira. Akkasitti arrabse ummata xiqqoo mandoo akka rakkoon jirtu jenne alkallattiidhaan arrabsaa jira akkuma kaabutaa akkuma Hamza Haji arrabsaa jiru Hamza Haji maal jedhee Hamza Haji alkallattiidhaan arrabsaa ture bar akkasuma hawaasa xiqqoo mandoo arrabsaa jira kun dhugaa yoo diduu taate malee obboleesso ummata xiqqoo mandoo namni xiqqoo mandoo kun bira fudhataman qabu bar wallahi namni xiqqoo mandoo yoo arrabse ana bira fudhataman qabu garuu viidiyoon isaa kanin anan gaara ijjati yaan arketti Jawar Mahammad isa arrabsu malee isa ummata arrabsu harkine andu alamillee isa arrabsu harkine atillee warra agartee Kadir martuu qulqulleessu keessaa tokko galatoomi kana caalas hin qabu kaaboo dhiifama kabajamu bar taapellaa nama baatu Maama Yusuf Mee namni amma dhufte kun yaada kennadhu Oromiyaa Ayyee turisti bakka deebinee haasofna ganaa isin haasofna wanni gootan laayivii teetirra naa bartee yaadanarraa wanti jechuufatiif galatoomi haabkii yalaalaa waluu banno obboleessa kiyya namni yoo garaa keessaa isin arkuan yaada kee arrabbi teetis garaa keessa isin arku waan ol baafte qofaan si beeka malee arrabbii miti garuu namni Oromoon ati isin beeytan Oromoon namni dubbii cinaan beeyne cinaa caccabsanuun beeyne jan namni siyaasaa irra guddaa cinaa waaja laal logii namni keessan cinaa waa namaan juutu nama gorfachuutti fuulleeffadhaa malee difeendi godhuun nama agartee yakkamaa difeendi karraa ittisuun yakka babal'isuudha si galee. Anka dir difeendi godhutti hin jiru sirri na hubadhu ani wanni jechuu jiru. Duula maqaa islaal duula yaadata dabranii duula yaadata irra godhanii morme malee ani bilsiginnaas hadiiris an nama dhuunfaarraa dantaan qabu ani ifteetiin jiraadha akkaan itti amanettiin dubbadha waan itti amane ammaas nama sodaa namaa qabu miti anna beeyta miidiyaa irrattis garuu ammaas waan takkaan dabarsuu barbaada xumura irratti qaamni hogguu qabsaa'ota Oromoo tokko qeeqan abbaa barbaade abbuma barbaade hogguu qeeqan fuudhee gandaggalchuu barbaadu Oromoofis faayidaan qabu ifiifillee faayidaan qabu siyaasni isaallee faayidaan qabu.
Qaamnummaan akkasiitu hin jiru ree qaamnummaan akkasiitu hin jiru. dhageeffadhu kalammaffaa ilmaan Oromoo rakkoo keessa jiranii eeyyee rakkoo keessa jiran kanu baasu rakkoo Oromoon keessa jirtu rakkoo daangaa rakkoo Oromoo ta keessa jiru tana dubbannee yoo furannee wal kabajnee namu anaatu mata anaatu huddu anaatu akkas jennee mee turistii kiyya amma nuti jaawarii qabsaa'u jirra moo uummata Oromootiif qabsoo nanillee kaabillee mee gaafii kan naa deebisi. Uummata Oromootiif qabsaa'u jirra moo jaawarii qabsaa'u jirra? Uummata Oromootiif qabsaa'u jirra. Thank you. Jaawarree maarsi galchitarre. Ati mataan kan kee harargee bakka buutu harargee uummata Oromoo qabsaa'u jirti namni ganda galchatu. Nuti isinirra jaalannee awanna. No, isintu jaawar namni anamma jaawar namatti merraay. Namuma uummatuma kana fuudhanii hogii jaawar namni tuqee fuudhanii galdatti fiidanii barrakkoon. Laalla si qofaa miti mee warras jala jiruufi. Jaawar ka qabsaa'aa fi jiru uummata Oromooti. Nuti ammoo jaawarii cinaa dhaabbachuu jechuun jaawarii qabsaa'uu miti. Uummata Oromoo sana inni dhugaa waan dubbachaa jiru. Amma beekeetiin nama qabsoo bara amma asirra miidiyaa irra barutti hin jiru bara deeroo lafarratti itti miidhamee ni beekanii bara nama yu'aan amma yoo eenyu Kadiir Martuu akkasitti uummata sikkoomandoo arrabsu yoo namni arsii tokko ilmi sikkoomandoo deebisuuf isin gandummaa jedhanii gandan nama galcha. Maal wanni akkasii gaarii miti bara. Amma takka harargee arrabsee beekaa buleessu na hordofta. Bakkitti walii galuu dadhabne maal inni beeytanii? Bakkitti walii galuu dadhabne. Jawar Oromoof akka qabsaa'u daa'imni numa beeka. Anis ni beeka atis numa beekta. Namti immoo Oromummaaf akka qabsaa'u ni beeka. Garuu gisee jawar tuqan namni siffi amma abiyyillee arrabsaatumaan oolaa miidiyaa kanarratti. Arrabsaatumaan oolaa ani uummata akka jibbansa isaatiin akka wanti ta'u numaan arga. Namni fiigee Kadiir Martuu kanallee Kadiir duraan Andu'aalam tuqee fiigee jawaritti wanni deebi'eef girrisaa miira keessa girrisaa fi hiddu sana jaa malee yeroo hundaa an uummata isaa sikkoomandoo jaarrabsu akkas taanaanan Kadiir yakka seenaa dalagee jechuudha. Beektaa afaan warra magaalaa jira. Afaan warra diraa jedha bu'uuraan ilaala. Afaan warra magaalaatti namni nama dhaha. Siyyoo beeka namaaf gala. Beeka ignoor godhu yoo taatellee sokkee paablikii waan jiruuf san uummata bal'aatti jaaju godha. Siigalee garuu waan hawaasi iyyate. Walii waan kana dhaabsifne waan kun siyaasa duuba jira jaalanne jibbine. Wallahi siyaasa duuba jira. Siyaasa duuba jira uummata bal'aa kabajamaa waliin waliin qabu kana ijoolleen xixiqqishoon agartee biyyoota arabaa kana kee jirtu tafaaloora barbaadde gandummaa waliin nu buusuun taatu dubbiintu siyaasaadha tokkummaa ta'e amma dubbii asumatti tokkummaa wayyaa asuma gabaabsaati turistii isinis wal gorsaa eebbaa isinis yoo waan akkasii qabaatan wal gorsaa nu hundinuu Oromoof qabsooynaa injifannoo teenyaan walin nu adeebisu yeroo itti aantu walit deebinaa galatoomaa waan asirra dhiyaatte. Ayyee galatoomaadha jabaadha qaamni bakka hundaa'uun haqarratti haqarraa jiraannu jabaadha.